Baankonni Itoophiyaa hundi isaanii dhiyeenya kana miseejii gara keenya erguudhaan naashinaal ID keenya akka galmeessinu yookaan ammoo baankii keenyaan akka wal qabsiifnu gaafachaa akka jiran hundi keenya ni beekna. Viidiyoo har'aa keessatti osoo qaamaan baankii deemuun nu barbaachifne mana keenya teenyee silkii harkaa qabnuun akkamitti akka naashinaal ID keenya akkaawuntii baankii keenyaatiin wal qabsiifnuun yookaan ammoo walitti hiinuun isin agarsiisa. San dura garuu viidiyoo kana laayik chaanala kiyya ammoo sabskiraayib gochuudhaan eegalaa jechaa amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Kabajamtoota daawwattoota kiyya waan kana silkiis ta'ee kompiitaraan hojjechuun kan danda'amu yoo ta'u jalqaba gara browzera keenyaa deemna. Silkii irraayis yoo ta'e gara Google deemuu qabdanii kompiitara irraayis gara browzera qabdanii deemtan jechuudha. Kanaaf gaa browzera Google Chrome ta'uu danda'a, Microsoft Edge ta'uu danda'a. Anamma browzerii nan fayyadamu Microsoft Edge dha waan ta'eef gara Microsoft Edge deemuudhaan akkaataa itti naashinaal ID keenya baankii keenya wal qabsiifnu isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf akka isin agartan kanatti gaa haala kanaaniin browzera kiyya banadha jechuudha. Kanaaf erga browzera kiyya banadhee booda taabii haaraa banachuudhaan iddoo barreeffamaa kanatti yookaan ammoo bakka sarchii kanatti maal jeetiin itti barreessa CBE jeetiin itti barreessa jechuudha. CBE jee yeroo nan barreessu gara jalaa kanatti sifiifuu naa dhufti linkiin isaanii kana fakkaata jechuudha. cbe.cbe.com.et kajoo kana jechuudha linkiin isaanii. Kanaaf linkii kanaan seenuu qabdan jechuudha. Linkii kana egaa komentii jalqabatarraan isinii kaa yookaan ammoo komentii piiniin isinii godha jechuudha linkii kana. Kanaaf linkii kana yoo barbaaddan komentii irraa argachuu dandeessu jecha. Kanaaf yeroo CBE jettanii barreessitan linkiin kun isiniif dhufa gara jalaa kanatti linkii kanarra gattu qattan jechuudha. Haala kana yeroo isinii fidu linkii isa jalqabaa kanarra gattu qachuu qabdanii jalqaba irra jiru kun cbe.com.et kajoo kana jechuudha. Jalatti maal jaa CBE National ID jaa jechuudha. Isin mul'achaa jira jeetii yaada. Kanaaf gaa kan isirra gattu qachuu qabdan linkii jalqaba isinii dhufu kana jechuudha. Linkiin biraa jiraachuu danda'a, linkii baay'ee jiraachuu danda'a garuu linkiin isin seenuu ni qabdan, linkii amma isinitti mul'achaa jiru kanaan seenuu qabdan jechuudha. Kanaaf linkii kanaan seenneeti naashinaal ID keenyaa fi baankii keenya yookaan dabtara baankii keenyaa wal qabsiifna irra gattu qannaa jechuudha. Yeroo irra gattu qannu gara fuula kanaatti nu fida. Fuula kanarraa gaa akka isinitti mul'achaa jiru loogoo Commercial Bank of Ethiopiaatu jira. Gara jalaatti maal jaa faayidaa verification jaa jechuudha. Kanaaf faayidaa verification ka jedhu kanaatu jira. Gara gadiitti please enter your CBE account number jaa. Kanaaf akkaawuntii keenya akka itti galchinu nu gaafachaa jira. Akkaawuntii keenya itti galchuu qabna jechuudha. Yoo beektan itti galchitanii yoo beekuu baattan dabtara keessan irraa ilaaltaniiti itti galchitanii anillee nama akkaawuntii kiyyan itti galchaa jechuudha. Akkasni mul'achaa jiru kanatti akkaawuntii kiyya itti galcheetiin jira. Kanaaf egaa akkaawuntii dabtara keessanii itti galchitanii booda isteeppiin itti aanu maali? Get OTP ka jedhu kana gara jalaa jiru kanarra gattu qachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf get one time password ka jedhu kanarra gattu qachuu qabdanii. Kanaaf passwordii isin ergaa passwordii sana akka itti galchitaniif get OTP ka jedhu kanarra gattu qattan jechuudha itti aansitanii. Kanaaf irraan gattu qaddaa. Kanaaf OTP na erganii jiranii akkuma isinitti mul'atutti gaa OTP'n kun one time passwordin kun karaa CBEtiin isinii dhufa, karaa silkii keessaniitiin isinii dhufa jechuudha. Lakkoofsa silkii keessanii yookaan lakkoofsa bilbilaa baankii keessaniitiin isinii dhufa. Amma gara silkii kiyyaatti naa seenee jira waan ta'eef silkii kiyya laaleetiin paaswordii kana itti galfadhaa jechuudha. Paaswordii isaan naa ergan kana itti galfadhaa jechuudha. Kanaaf paaswordiin isaan naa ergan 291846 kana fakkaata paaswordiin isaanii. Kanaaf paaswordii kana itti galcheetiin verify OTP jaanii daqiiqaa takka isinii kannanii. Kanaaf daqiiqaa tokkochaa kana keessatti itti galchuu qabdan jechuudha. Verify OTP jedha kanarraan gattu qadda. Gara fuula kanatti na fidee jira akka isinitti mul'atu kanatti. Akka isin mul'atu kanatti fuula kanarra maaltu jira? Login ka jedhu kanatu jira. Kanaaf gara faayidaa ID keessanitti login godhuu qabdan jechuudha. Loginiin kun gosa lamaatu jira. Tokkoffaa login with code ka jedhu kanatu jira. Lammaffaan ammoo login with biometrics ka jedhutu jira. Lameen kana keessa tokko filachuu qabdan jechuudha. Biometricsii barbaadan ashaaraa fi kana kanaan seenuu barbaadan isa lammaffaa kana filattanii login with code ka jedhu kun ammoo koodii akka isin erguu barbaadan isa jalqabaa kana filattan jechuudha. Kanaaf anamma isa jalqabaa kana filadheetiin login with code ka jedhu kanarra gattu qadhaa jechuudha. Normally afaan illee yoo jijjiirachuu barbaadan gara kana asirra gara maddii kanaan gadi agartan asirra gattu qattanii afaan Amaariffaa fi Ingiliffaatu jira. Kanaaf lameen keessaa afaan tokko ka barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf afaan barbaadan filachuudhaan asirratti login with code ka jedhu kanarraan gattu qadhaa jechuudhaan akka koodii naa erguun barbaada waan ta'eef login with code ka jedhu kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Kanaaf login with code ka jedhu yeroo gattu qadhu gara fuula kanatti na fida. Kanaaf gaa fuula kanarraa akka isinitti mul'atu kanatti enter your fan yookaan karaa biraatiin immoo faayidaa alias number ka jedhu kanatu jira jechuudha. Kanaaf faanii keessan akka itti galchitan isin gaafachaa jira. Faanii jechuun ammoo faayidaa alias number jechuudha. Faayidaa alias numberiin kun namoonni national ID qabdan ID keessan irra jira. Yoo national ID qabaachuu baattan galmootanii jirattan ammoo miseejiidhaan isiniif ergama jechuudha. Kanaaf namoonni miseejiin isin ergamee jiru silkii keessan irraa FAN ka jedhu kana lakkoofsa kana barbaaddanii itti galchuu qabdanii. Namoonni ammoo national ID'n isin harka jiru faaniin kun national ID gubbaa jira waan ta'eef national ID keessan irraa laaltaniiti
faanii kana itti barreessitanii jechuudha. Footoo keessan biratti argama. Gara jalaa kana naashinaal ID irra gara jalaa kana argama. Iddoo footoo kanatti jechuudha. Kanaaf naashinaal ID keessan irraa ilaaltanii itti galfachuu qabdan jechuudhaan amma faanii yookaan immoo FAN kanaan itti galfadhaa. Lakkoofsa dijiitii gara 16 lakkoofsa kanaan itti galfadhaa jechuudha. Akka argaa jirtan kanatti naashinaal ID faanii kiyya itti galcheetiin jira yookaan immoo FAN lakkoofsa FAN kiyya itti galcheetiin jira jechuudha. Lakkoofsa FAN kiyya kana fakkaata. Kanaaf erga itti galfattanii booda gara gadii kana send code ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf send code ka jedhu kanarra tuqattanii jechuudha. Ani amma send code ka jedhu kanarra tuqadha. Kanaaf gaa koodii isin erga jechuudha ammaan tana. Yeroo isin send code ka jedhu irra tuqattan koodii isin ergaa koodiin inni isin ergu lakkoofsa bilbilaa kan naashinaal ID keessan ittiin baaftan yookaan immoo naashinaal ID keessan ittiin galmooftan irratti koodii isin erga jechuudha. Ani amma akka na mul'achaa jirutti silkii kiyya irratti koodii naaf ergee jira. Lakkoofsa bilbilaa kan naashinaal ID kiyya ittiin baafadhe irratti koodii naaf ergee. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa kan naashinaal ID ittiin baaftanis ta'ee lakkoofsa bilbilaa kan baankii keessan ittiin baaftan qabaachuu qabdan jechuudha. Yoo garagara ta'es lakkoon qabu lakkoofsa bilbilaa lachuu yoo garagara ta'es lakkoon qabu yoo tokko ta'es lakkoon qabu jechuudha. Kanaaf garagaraas ta'uu danda'a lakkoofsa bilbilaa baankiitii fi kan naashinaal ID keessanii tokkos yoo ta'e miiseejii madda isin ergaa waan ta'eef miiseejii ergamte san laaltanii itti galfattan jechuudha. Anama miiseejii na ergee jira waan ta'eef miiseejii kana ittiin galfadhaa jechuudha. Kanaaf miiseejiin 057270 fayyadu kana miiseejiini. Kanaaf gaa paaswordii isaan isiniif erga yeroo isin itti galchitan gara gadii kanatti verify ka jedhu isiniif gurraachoma. Kanaaf gaa miiseejii kana yookaan immoo paaswordii isaan isin ergan kana daqiiqaa 2 keessatti itti galchuu qabdan jechuudha. Daqiiqaa 2 keessa galchuu qabdanii daqiiqaa 2 isinii jala kana lakkaawaa jira waan ta'eef haga daqiiqaa 2 dhumatu isiniif turaa yoo daqiiqaa 2 dhumate ammoo deebitanii miiseejii akka isin ergu godhuu dandeessanii daqiiqaa 2 keessatti itti galchuu qabdan jechuudha. Ani amma itti galcheetiin jira waan ta'eef verify ka jedhu kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Verify godhuudhaaf maaliin godhaa? Verify ka jedhu kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya yeroon verify jedhuun gara fuula kanaatti na fida. Fuula kana keessa please take appropriate action naan ja'a. Asirratti daqiiqaa 9 naaf kaa'ee jira. Kanaaf daqiiqaa 9 kana keessatti waan kana fixuun qaba jechuudha. That means essential claims waan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf birthday, addressii, genderii wanneen kana fakkaatan kan naashinaal ID irratti nuti galmeessine san akka itti fayyadamu nu gaafachaa jira jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf akka nuti isaaniif fayyamnu yookaan immoo akka nuti isaaniif fayyamnu nu gaafachaa jira. Kanaaf gara gadii kana allow ka jedhutu jira akkasuma cancel ka jedhutu jira. Akka itti fayyadaman hayyamuudhaaf allow ka jedhu kanarra tuqachuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota naashinaal ID irra jiran kana yookaan immoo informationoota keenya kan naashinaal ID irra jiru kana Nigdi baankiin akka fayyadamtuuf allow ka jedhu kanarra tuqachuu qabna jechuudha. Kanaaf maaliin godhaa? Allow ka jedhu kanarraan tuqadhaa jechuudhaan. Yeroon allow kan jedhu irra tuqadhu haala kanaan checking your information naan jechaa jira. Jalqaba irratti account verified naan jee jira, national ID verified naan jee jira, information verified naan jee jira. Kanaaf akka isinitti mul'atu kanatti information kiyya hundaa verify naaf godhee jira jechuudha. Akkuma isin mul'atu kanatti faayidaa footoo kiyya naaf fidee jira jechuudha. Footoo kiyya naaf fidaa akkasuma genderii, birthday kiyya, phone numberii kiyyaa fi nationality kiyya naaf fidaa. Ergasii booda maaliin ja'anii gara gadii kanatti accept and update ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf accept and update ka jedhu kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Kanaaf akka isin mul'achaa jiru kanatti update complete naan jee jira, pending approval naan jee jira jechuudha. Kanaaf isinilleen hanga akkan isiniin ja'utti deemuu qabdan jechuudha. Processni keessanii yookaan immoo stepping keessan hanga inni update complete jee pending approval isiniin ja'u kanatti deemuu qabdan. Yoo san ta'uu baate steppii sirriitti hin deemne haga asitti deemuu qabdan jechuudha. Amma pending approval jechuun hanga Nigdi baankiin waan kana laalee approve naaf godhuu eegaa jira jechuudha malee information kiyya guutuun ergamee jira jechuudha. Kanaaf baankiin daldala Itoophiyaa erga ilaalanii booda ergasii approve naaf godhuu qabanii jechuudha. Yeroo isaan approve naaf godhan bakka wal qabatee jira jechuudha baankii kiyyaa fi national ID kiyya. Haala kanaan steppii gabaabduu tanaan national ID keessanii fi lakkoofsa baankii keessanii yookaan immoo dabtara baankii keessanii haala kanaan wal qabsiisuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Yoo barbaadan return to home ka jedhu kanarra tuqachuu dandeessanii. Haala kanaan yeroo isin return to home jettaniin gara jalqabaa kana isin deebisa jechuudha. Kanaaf daqiiqaa gabaabduu kana keessatti national ID keessanii fi baankii keessa wal qabsiisuu dandeessanii jecha. Viidiyoon irraa gaafa kanuma fakkaataa viidiyoo kana yoo jaalatan like godhaa. Chaanal kiyyamoo chaanal barumsa adda addaa argattan waan ta'eef subscribe godhaa isiniin jecha. Viidiyoon tun namoota baay'ee bira akka geessuuf yommuu namoota rakkoo kana qabu bira akka geessuuf share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Kanarraa kanuma viidiyoo biraatti wal agarra.